yeroo hin balleessine. Namoonni utuu daqiiqaa 5 dursitee dhufteetta ta'ee kana hin argattaa yookiin hin qaqqabdaa turte isiniin jedhanii beekuu? Egaa jireenya keenya keessatti daqiiqaa 5 turuun yookiin dursanii argamuun garaagarummaa guddaa fiduu danda'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa dubartii Abigaayil jedhamtu kan yeroo balleessuu dhiisuu isheetiin maatii ishee hunda du'arraa oolchite tokko ilaalla. Seenaan ishee guutuun isaa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 25 keessatti argama. Abigaayil dubartii bareedduu fi ogeettii akka turtee fi abbaan manaa ishee Naabaal immoo nama gowwaa akka inni ture sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Naabaal nama baay'ee badhaadhaas ture. Daawitii fi loltoonni isaa yeroo Saa'oliin baqatanii bosona keessa turanitti horiin Naabaal Daawit faa bira tikfamaa turani. Ta'us Daawit faa horii Naabaalii fi eegumsa ta'aniif malee horii isaa homaarraa hin fudhanne. Guyyaa tokko Daawit anaaf loltoota koo fi nyaata nuuf ergi jedheetu loltoota isaa mana Naabaalitti erge. Naabaal garuu loltoota Daawititti ga'iseetu harka qullaa isaan deebise. Yeroo kun hunduu ta'uu haati manaa Naabaal Abigaayil hin dhageenye turte. Kanaafi hojjetaa ishee keessaa tokko dhufeetu waan ta'e hundumaa itti hime. Akkasis ittiin jedhe. Balaan nu marseeraatii dafii waa godhi ittiin jedhe. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 25 lakkoofsa 18 kaaseen dubbisa. Abigaayil yeroo hin balleessine isheen buddeena 200 daadhii wayinii qalqalloo 2 hoolota qalmaaf qopheeffaman 5 akaayii safartuu 5 maxinoo ija wayinii 100 fi maxinoo ija harbuu 200 fudhattee harreetti fe'atte. Ergasii tajaajiltoota isheetiin na dursaatii deemaa ani isinin qaqqabaa ittiin jette. Yeroos Daawitii fi loltoonni isaa meeshaa lolaa hidhatanii gara mana isheetti adeemaa turani. Yeroo Daawit faa bira geessu gombifamtee sagaddee fi mana isheetiif abbaa manaa isheetiif araara isa kadhatteetu nyaata fuutee deemte sana kenniteefi. Kanumaan Daawitii Abigaayiliin akkas jedhe. Seenaan kun immoo Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 25 lakkoofsa 33 kaasee argama. Daawitis Abigaayiliin akkana jedhe. Waaqayyo Waaqni Israa'el inni akka ati har'aa na argituu fi natti si erge haa eebbifamu. Ati sababii har'a gorsa gaarii naa kennitee dhiiga dhangalaasuu fi harkuma kootiin haloo baafachuurraa na deebiftee fi eebbifami. Dhugaa Waaqayyo Waaqa Israa'el kan isin miidhuurraa na dhawwee jiraataa sanaa utuu ati daftee na arguu fi dhufuu baattee silaa ilmaan Naabaal keessaa dhiirri tokkoyyuu hamma lafti bariitutti hin hambifamuu ture. Haala kanaanii Abigaayil murtoo ariifachiisaa daftee fudhachuu isheetiin maatii ishee hundaa du'arraa oolchite. Kanaafi utuu yeroo hin balleessin dafanii murtoo fudhachuun murteessaa ta'uusaa baranna. Seenaa kanarraa maal barannaa? Yeroo rakkinni balaan gara mana keenyaatti yookiin gara jireenya keenyaatti dhufu dafnee akka Abigaayil yoo tarkaanfii fudhanne waan baay'eerraa of oolchuu akka dandeenyu baranna. Abigaayil utuu imala ishee kana bulchatteetti ta'e silaa Daawitiin durfamteetu maatii ishee dhabdii turte. Garuu battaluma sana ejjennoo fudhachuun ishee maatii ishee oolcheera. Jireenya keenya keessatti wantoonni tarkaanfii ariifachiisaa barbaadan maal fa'i? Wantooti baay'een jiraachuu danda'u. Isaan keessaa garuu wantoota murteessaa ta'an lama walii wajjiniin ilaalla. Inni tokko araara gochuudha. Namaaf araara gochuutti baay'ee ariifachuu qabna. Sababiin isaa yoo araara hin godhiin araara hin argannu waan ta'eefi. Yoo namni nu gaddisiise dafnee araara gochuufi qabna. Inni lammaffaanii araara gaafachuudha. Yoo Waaqayyoon cubbuu hojjechuudhaan gaddisiisne irra ta'e battalumatti qalbii keenya diddiirrachuun baay'ee barbaachisaadha. Cubbuun du'a namatti fida waan ta'eef yeroo inni jireenya keenya keessa galuu dafnee qalbii diddiirrachuu fi irraa deebi'uu qabna. Booranii deebi'aa yookiin booran qalbii diddiirradhaa jechuu hin dandeenyu. Kanaafi isa guyyaa guyyaatti qalbii diddiirrannu irratti yeroo ceephuun keessa keenyatti dhaga'amu dafnee qalbii diddiirrachuu fi araara Waaqayyoo gaafachuu qabna. Akkasumas nama gaddisiisneerra yoo ta'e dafnee dhiifama gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma Abigaayil araara Daawit kadhachuudhaan nagaa buuftee nutis araara gaafachuudhaan nagaa buusuu qabna. Nama wajjiniin yoo wal lolleerra ta'e yoo dandeenye battalumatti nagaa buusuu fi walii galuutu nurra jira. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 26 hanga 28 akkas jedha. Yoo aartaniyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin. Utuma aartanii jirtaniis aduun hin lixiin.
seexanaa fi karaa hin kenninaa jedha. Kanaafi wantoonni tokko tokko warri akka cubbuu, aarii, wal loluu, walitti gadduu warra kana jireenya keenya keessatti yoo agarre akka Abigaa'el utuu yeroo hin balleessin dafnee araara kadhachuudhaan yookiin araara gochuudhaan nagaa buusuutu nurra jira. Waaqayyoo nu haa gargaaru.